كله أنا بدي أبغى هدو يا هدو شوفت إنا لله وإنا إليه راجعون غرغرة أنا ماني غرغرة حسبون ايش تقول جورجي في قرشي ميلينا قرشين الرافضتي ميلينا قرشين الرافضتي أما لفادم بيت mana bareedaa maal fakkaatu kana qabdi jaan mana kana footee wakilinaa guutuu jechuun itti gaafatamummaa guutuu duraan ashitti jaartii farhan baddeessaatiif isiin obbaleeyyanoo beeytaati dhageessee wantan وتاي wallaa obbaleeyyani fuutee maqaa jaartii farhan baddeessaatiin bitteet wakilinaa guutuu isaa kannate manallee jaartii farhan baddeessaa obbaleetti amanuu dadhabdee wakilinaa jechuun itti gaafatama guutuu mana isaa goote jechuudha isaa farramte sii galtee weeraree namni warmichiyyoo miiliina 15 qofaa miti sii galtee ammas as gara galteeti ijjiinsee galtee jechuudha wanni isii yiisaa tana faadha namni akkamitti nama tokko osoo wal farramee kara seeraatiin illee waliin maallaqa guddoo waliin kana namni akkanuma nagaa fayyaa lafaa qeetum laal shari'aan islaamaa dhiphoo miti akka shari'aa islaamatti akkanuma fuutee waan nama akka hin jirtu wallaahi seeraa fi heeraan malee kun abbaa feete sheekha abbaa feete gaafadhu hin jirtu ragarratti kan ta'an takka. Ammoo akka shari'aatti irraa fudhachuu qabdi maal abbaa isii irraa fudhatte akka shari'aatti shari'aan islaamaa laal ati mana taa'e siin jee laal ilmaan dhadhali jee dhaloota qara siin jette jaarsa kee tajaajilu siin shari'aan islaamaa mana kee bulchi siin hin jenne jaarsa qallabe siin hin jenne falaxii fid hin jenne falaxee sitti haa fidu shari'aan islaamaa inumaan irraa hanqatti hin kanne siin jetti hin kan tokko shari'aa islaamatti tokkoffaa shari'aa islaamaa dhaggeeffadhu kulle tokkoffaa shari'aan islaamaa tokkotti biyya arabaa dalagadhu birii dalagadhu sin jettu sin jirtu tokkoffaa shari'aan islaamaa ta biyya faranjii dhaqe sin jettu sin jirtu tokkoon keessa warri biyya arabaa kan jirtan warri biyya faranjii jirtan keessan jalli keessan nagaan qabu fudhaa irree kanas wajjumaan jala jeenka jala tukuna obboleessa keessa jala waliin tottoo nu gattaa qaba nuti waan dhiira amata afur dhaggeeffadhu akka shari'aa islaamaa dhiirti dilliyaatu sun barii dhaggeeffadhu akka shari'aa islaamaa taate amata afurtam dhiirta akka dalaydee daabboo takkittee sana bitachuu qabdiidha bara. Deeyitee isiin meeshaa namarraa bittee way san bichaadha koode wanni akkasii hin jirtu gurbaa rabbi itti baasee way san bichaadha daaboo hundi achitti dhiifte jambar daaboo hundi waan qabdu dambira kotte awoo wallaahi la'aajib edamma maal jee sagalee tiitan waraabaa edamma maal jee dhaggeeffadhu qaama guddoon nuti dhaggeeffadha caala dhaggeeffadha ijoolleedha dhaggeeffadha intalti jaangisee gurbaan kaayaa tana likki jala kana tolchu jaan caalaa keenya daaboo akka namni qarshii mormaa bitatu akkuma firraa baaftee firaash jala lafa keessatti akkasuma irraanfatte jaan an daaboo kan dura nama ralli maallaqa irra George is king achitti dhiifatte bar laal kuyin teenya dhaggeeffadha waan dubbatanii irra waan garatti laal dhiigil kaanii tokko cinaa tokko libisee cinaa tokko tuftaa jedhan wallahi laalzim silaa waa hedduun jechuu barbaada waa hedduun dubbachuu barbaada garuu ifin qabaara itis miidiyaa har'as waan deemu waa hunda waan waliin beeynuuf ni beeytaniimi waa hunda waan waliin beeynuuf ajandaa kana fidaniit ajandaa ifuu ijoolleen daa'imni ajandaa dhabdee warri keenya ajandaa dhabnee as gubbaa eenyu akka barbaadna ajandaa dhaggeeffadha ajandaa kanaa kana ijoollee amma xiqqoon barbaaddee maal gooti mee laala isin akkaataa murtii guutuu hamsaa shejjaa beritti yaadanii waan kana fidan sirriitti laala ajandaa kun maal laalate kiisii keessichi deemu Georgiin gamasi tun gama naami walitti bu'iinsi biyya arabaa kun dhufa ijoolleen biyya arabaa tun hundi wal deeftimi itti maariyaa itti kaawwafatanii ajandaa qoy naabsi kuyin ajandaa biyya arabaa kana yamanii su darbee namni muka hudduu wal ka'a jedhanii waan Georgiin arsii ta'eef waan intaltee argee ta'eef ilma arsii ta'etu intala argee rabirri nyaatee inni gadi hin dhayina kunnuu milkaa'aa jedhan ambar waan isaan misin jira akkasii dalaganii beekaa baay'ee anammaan waa hedduu haasa'uu barbaadu waan isaan misin jira akkasii dalaganii beekaa waan ta'eef uummatuma gurguddaan cubbuuna aldiinakum sun immoo akka isin hin milkooyne akka isin miskiina ficcisiisuuf as gubbatti hojjechaa hin jirtan murtii guutuu tokkoffaa mataan isaa hattuudha hattuun yooma hanna namaa himatti laal kana bara kana dhibu murtii guutuun hattuu hannummaa jala yoombe machee hawwattaa'u eenyu baase murtii guutuu hattummaa jala hattuu guddaadha eenyu hattummaa jala baase matee machee no keenya inni harkarra qabnee olii gadi fiinaa dhugaa isin fakkaatan hattuu guddaa kee Itoophiyaa fite kakuma 200 nama ajjeesi jedhu murtii guutuu wishaa likkii teessitti himna jechuudha kuma 200 nama ajjeesisi jedhee
kana majjisuudha karoora baafatu kanammoo isin arraantana goota isin ta'e jechuudha. Arraantana miiliyoona 15 baasaa galgala kana hamsaa shachaa birii fi abaluu faatu dhufaa galgala kana nafinaa miiliyoona 15 baafna. Miiliyoona 15 baafta. Hudduu abbaa keetii sitti kanne antana saxxaw sitti kanne jaalattee jaarsa kiyyattee itti kannite jaalattee hudduu siitiif deemtee itti kannite jaalatteeti kanammoo ati wanti si iyyisu maali mina abbaataa jechuudha. Ana baan fedhe arra birrii miti birrii miiliyoona 15 jettanii isin miiliyoona 550 zonaa kanne wallahi laazim ni nyaadha rabbiin uumiyaan isin kadha ni nyaadha gittim godhe nyaadha eenyu nagaaba tokko keessa nagaabachuu dandeessa maaliif jaartitii waan ta'eef karaan barbaadeen jaartitii karaan barbaadeen jaalalleetti jira nyaachuu mirga qaba kanammoo gabbaa ajandaa ijoollee biyya arabaa dhaggeeffadhaa isinitti hima sirriitti ajandaa ijoollee biyya arabaa godhuudhaaf joorjii waan gamana ta'eef waan gamana taateef nuu milkaa'aa jedhanii fidan malee ijoolleen argee dhalaan argee tajaajila kana dhaqee himatti yoo xiqqaate baay'ee yoo xiqqaate na dhaggeeffadhu yoo xiqqaate dhalaa 20-30 ol ta'a dhalaan argee agartee dhiirtii warra amma fakkeenyaaf arsii keessa arsiin horra nyaata hargee keessa hargee horra nyaata hedduutu jira ani akka dhuunfaa takka caalaatti namni dhufeenatti matee nama qallaalii miti nama hedduudha kan namarraan dubbatin caalaa bar ajandaan akka ganama gad dhufe nu jalaa didee bar caalaa bar ajandaan akka ganama gad dhufe dhiirti teenya wallahi ijoolleen akkam jettee naasima wallahi ijoolleen kunturoo dhiire keenyaani qaaloo mallaan argee kunturoo teenya bitatte jaanii jalaa dinne ijoolleen teenyas jalaa dinne maata jenni laal ijoolleen ganama ajandaan guddinni akka tolbela taarsiidhaa akka itti manateen si maraabba daamee tartiibaan fiidiyoon si dhageessa harmallaan argee miliyoona 15 kunturoo dhiira arsiidhaa bitattee maayikiin arsii jaanii mana banatan ijoollee teenya maaliin jeen nam tokko ijoollee wal afaan deemsuu kaanii beekadhu malaan amma dinni mana banatu jedhe ijoollee wal fitte beek isiniin beeka walli jaajib maal hararaw obboleessa kiyya keeshni jaartii jaarsatti haraame qabu keeshni jaarsaa jaartatti haraame qabu keeshni halaali akkana jiraadhu halal guyya nyaata mana guyya nyaatu halal guyya nyaatu quraana fuullee kana dhaggeeffannaa quraana fuullee kanatu ta'a quraana fuullee jirra kun waan dhugaati wayi kuni waan dhugaati fudhu gaafa ajandaa tokko fiddenes gubbatti maqaa kutaatiin gad dhuftan saniyyuu maqaa kutaatiin wal qabatanii na addiinakum ajandaan kun nu baasa nun baasu addalaaladha ajandaa isin baasu ajandaa isin salphisu ajandaa isin kuffisuu fi ajandaa isin dabarsu adda baafadha maannoo ajandaa kana eenyu fidisin jedhe ajandaa jaasaaf jaartii dhaggeeffadhu murti guutoo gaafa ajandaa fidee gad darbu gaafa ijoolleen biyya arabaa muka hudduu wal keeysu an ajandaa kana keeysan jiruu ja dhaggeeffadhu habiibi ummata furuuna jedhee murti guutoo nama ijoollee arsii kana bara anamma xiqqaa kun bara anamma ilaa sabboora tokkon sikaas dhugaa jirtu walitti maayana waan ta'eef anamma xiqqaa kun uzoon ijoollee arsiitiin waan fedhe jechaa kun gurguddaan kun daa'ima jedhaniiti na dhiisan gurguddaan kun xiqqaa shaara jenne dhiisan namni akka kiyyaa namni yoo aballeessallee namni irra laalu jiru na dhiisan gurguddaan akka murtii guutoo kun ummata fir'oonaa isaanii ture ummata arsii kanaan kijibduu arra gaddeemteeti waan jaartii tante dantaa dhuunfaa kan keetii wal dhabdanii jalawaati jaartii tante si gara baate jaartiin tante si machuu dhabde ati immoo kana dhufteeti asirra fiddaa jechuudha waqti wal beeyna waan si jaatanii sin beeyna dhaggeeffadhu nama kuma takka ijoolleen teenya taarsiitii fi taarargee dhaggeeffadha namni waliis ni lola waliinis ni tola jechuudha lolli ilaa iddimee ittiin fufu nageenyi ilaa iddimee ittiin fufu ajandaa kaayiroo irraa ka'u takka jee ajandaa feemasoota biyya keessaatii ka'u hanga xurii keessa jiraatti ni saamina sababni isaa warri kaayirootis maallaqa nyaatee dubbata warri feemasoonni biyyaatis maallaqa fudhatee dubbata ana kabeeku isinitti wallahi lasiim maallaqa ammalee gabbaanii liifirra dhufan maallaqa ammalee gabbaanii dubbatan ajandaa sheerroobeen nageenya jiti sheerroobeen maallaqa ergin jenneen rakkataa bira dhaquudhaaf maallaqa naa ergi ammaan dhaqan jenne maalayyaa durriyyee obboleeyso kanaaf ajandaa biyya kaayirootii fi ajandaa gartee biyyarraa ka'u feema keessa wallaahi hanga xurii keessatti jiraatti ilaalina. Akkamma jirtan kanatti tokkummaa keessan jabeessa ijoolleen arsiitii fi hararga obboleeyyanii hundi keessanuu wal loltanis wal tumtanis wal qubsitanis ajandaa namaatiif gurran kanneena. Yoo waa badan akkatti gaafannuutu jira akkatti wal gaafannuutu jira saniin alatti bututtuun gartee faalaarii manaa jalaa baduu fi warri maallaqa nyaatee asirraa afaan banu biyya biraa taa'ee hundisii kijiba oofti afuuftuun
hanga yoom namni isin nama waltuma keessaafuu ijoollee biyya arabaa tana ta suudii tana biyya arabaa keessaa biyya suudiidha harruma seeti ajandaa fidde irra fe'atte barcaa nyaatte jechuudha jimaa qamaati jechuudha jimaa bitatte barcaasii keessaan erganiif keessaafuu Waa adii isin nyaattan jedhi ilmaa sharmutaan.